amma ati yoonif an Itoophiyaa hin jette namni Itoophiyaa kana keessa jiru sabni adda addaa Oromoo hin ta'in guutuu si deeggara isaanis akkas turan saniif jecha gizeenii fi alaabaa kana qabattee an Itoophiyaa hin jette isiniif hin jiraadha biyya kana wajjin jiraanna jettee gizeniif abbaa taate namni hundinuu nagahee bahuudhaaf si deeggara jechuudha biyya tana keessa nagahaan jiraachuuf ati immoo Oromoo taate ani Oromoodha Itoophiyaa miti gizee jette sabni hedduun kun guutuun sirra dhiibbaa uuma jechuudha si galtame amma saniif jecha ati an Oromoodha jettee guutumatti biyya kana niin qabadda yoo jettee nama dila sanii waan wal dhabduuf isaan san keessa politika addaa fayyadamanii gargaarsa hedduu argatanii waan si qabuu danda'aniif lafatti atis jecha isaan Itoophiyaa alaabaa isaan qabatanii Itoophiyaa jedhanii fiiganiin san qabattee anis Itoophiyaa jettee fuutee harkaa fi guuni qabde jechuudha namni hedduun si jala hiriirutti hogguu sanii ideoloojiin isaanii sun guutuu dhahamee jira saayikoon isaanii gizee dhahamee isaan yaadni isaanii qofaa ta'e suutaan siistema kana keessaa ba'a deeman sana booda ni falmatan jechuudha bakka duraan irraa turan irraa waan jiran waan ta'eef jecha alaabaa ta'e kamittiin qabadhee ol kaasee mirmirsa jechuudha saniifuu amma ta'edin bakka isaas waan nuti buunee jirruuf saniif jecha bakka sanitti deebi'ee nu dursee nama gabroonfatuudhaaf dirqama alaabaa sana akka qabachuu qabaa mere saniif homate malee waan biraatii miti ammallee fagaadhuma jennaan ofuma duuba deemu jennaan deebiiwwan kennamaa ture akkamitti ilaaltame akkaanan xiinxalutti jechuudha keessa gitu miti Oromoon deebiste jechuudha isan gitu inni jeche homii isaan gitu homii isaatiif deebisaa qubsaa miti jeete naman maal gochuu qabare wanni gochuu qabdu jechuun ululbaaf ta'uu qabdi sirraa waa eegnu ululbaaf gisee seenyoo amma ati